hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jallo akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa ko galata waaqaa ta'u nagaa waaqee isiniif baay'eetu bakka jirtanitti ankan hin jedhu durboonni haga yoomitti kan isin gowwaa taatan bara kana keessadha kan irri jijjiiramume bara kana keessadha bara kana keessa kan ati hojjedheeni isatti ergee isa wajjin jijjiiramaa kan ati jettu bara kana keessa waa'ee nama tokko isinitti mufi abshira kun jalqaba seensatti seenuu fi dursa seensa haasa'aniitu wanta sanatti seenu wanta ergaan fidee dhufe tokko jira jechuudha waa'ee mucayyoo tokko fidee dhufe jira baay'ee nama sanallee gorsee jira garuu warra kaallee gorsuun barbaade walumatti qabee jechuudha biyya arabaa biyya tokko deemte Dubai deemte Kuwait deemte Qatar deemte sadii deemte kan lama deebite yeroo biyya dhuftu akka carraa ta'e hiriyaa wayii argatte nama argatte walii galte maatii beeksifatte qubeelaallee godhatte maalidha kanatti ammas deebite deemtu biyyaaf hojjettamoo eenyuun jijjiiruuf hojjetta bara nati dadhabdu maalidha erga ta'e carraasaa waaqni si qopheessee si eege nama si jaallatu wayi nama gaayilaa sin barbaada serious jedhee qubeelaa si godhee maatii si beeksisee kana booda sayyuun deemtu rakkannus bal'annus waliin jiraanna nama siin jedhu qoy maal akka ta'uufidha qumatiin kee haa eeratuuf moo furdina kee dabaluuf moo qallina kee hirrisuuf kanatti deebitee deddeebitu sadii kanatti deemtu lama deebitee sadafara taka carraa waan yeroo si argu kana ko waaqa si arge dadhabbii kee hingaasin jechuu saati dhugaan jedha bar dee bakka sigaa kana caala hin dadhabiin mucaa koosiin jedhee waaqastu si arge kana rabbi si arge jechuudha biyya kee keessa teessee waan matee hojjetti sammuu nagaa yoo jiraatte no deemeeni hojii haa hojjetu nisi mana ijaaruun qaba magaala guddaa keessa jiraachuu yoomillee mana sin ijaartu magaala guddaa keessa sin jiraatu maaliif jedhi erga dhiira faana walii galte isatti maallaqa ergitamti way warri kee dhufanii magaalarra sin ijaaran never ever kana warri ittiin dhiyaatan fakkeenyaaf warri kee baadiyyaa keessa jiraatu yoo ta'e dhufanii lafa magaala keessa bitanii deddeebi'anii mana magaala keessa sin ijaaran injiru jala mureensiin jedha inni immoo isa immoo yoo amantee maallaqa kanaan dura maallaqa akkatti barkat jedheetti kennamu waan argee hin beeknee fi maallaqni yeroo barkat jedheetti kennamu waan biraa keessa gala kanaaf sodaachuu qabdi namuma nagaa duraan mucaa manaa ta'e dhiira manaa ta'e waan likiskisii hin hojjenne hin beeknetu gaafati maallaqa baay'eedhaan kuma 30,40,50 tergitu obarii kuta sammuunsaa bakka waan godhu wallaala iddoo deemu wallaala kanaaf hituma jedhu sirkaa cillim jedhee bada mucaan nagaan sun hillim jedhee iddoo ta'e seena abbaa ta'e ifaan jechuudha kanaafuu giiftii koo mana ijaaruuf hin dhiphatiin bara kana keessa barrisaa akka tulfaateera mana ijaara achi deemee geenaa amma waliigalleerra waan ta'eef takka deemeen ammas immoo gaalamaan tokko sadan tokko jedhee baajaajii mallee bitannee katamaarra teenyee hojjechaa jiraan nafata akkasti yaadiin habiibti dhugaa waaqaan qoosaa hin jiru umuriin kee taayisin eeguu baay'ee dadhabaa deemta hammuma umuriin kee dabalu ati immoo dadhabaa deemta gaafa galtumu waan baay'ee si eeggata mucaa da'uu si eeggata dhiira waliin jiraachuu si eeggata kun hunduu humnadha humni kee immoo achitti baay'ee dhumeera waan ta'eef yeroo as dhuftu baay'ee salachaata hin dadhabdasi namuma sanayyuu dhabuu dandeessa maallaqa keessatti dabaltee dhabuu dandeessa yookaan isa dura hojjette illee waa yoo qabaatte itti kennitee deemuun kee hin oolu maaliif nama jaallatan baay'ee amanu waan ta'eef kan kooti nama jette tokko baay'ee amanta waan ta'eef qubeellaa sii goonaa maatii sii beeksisna hin amanta waan gochuu hin dandeessu waan kanallee akkanatti hojjedhu jettee deemuu dandeessa yeroo deemtu immoo namni hin geeddarama akkas yoo ture akkas ta'e si eega diimaa yoo ta'e gurraacha ta'e si eega kanaafuu erga waaqni carraa akka kanaa si arge maaltu si dadhabsiise goommana nyaatteen teessuu gadi maani foonis nyaadhu goommanas nyaadhu duwwaas nyaadhu hunduu numa du'a yeroo isaa malee immoo
wanti kamillee muu hin sirraa'u yeroo waaqni jedhetti malee namaan sirraa'u. Ati konkolaataan bitaa itti yoo dadhabde yeroon isaan geenye taana dadhabaa hafta malee bituu hin dandeessu. Kanaafuu haayaati. Amma mucayyoo gara shitti muu hin deebine soori. Mucayyooni kanaan dura biyyoota lama hojjettetti sanuu umurii baay'ee hojjettetti. Yoo xiqqaate 7 ta'a. Of course 7 ta'a kan isheen hojjette biyyoota lama walitti deddeebite jechuudha. Garuu maallaqa ishee seera qabeessaan hin kaa'amnee fi jalaa baay'ee qisaasa'aa ture. Jalaa baay'ee qisaasa'eera maallaqa isheen hojjette wayirra godhuudhaaf homaa faayidaa hin qabaanne. Yoo biyya dhuftuma akka carraatee nama argatteetti. Nama gaa'ila ishee faana dhaabbatee jiraatu argattee jirti. Nama kana garuu gaa'ila ammatti ittiin galu jette. Maaliif akka ta'e I don't know. Umurii ishee ganaa guddata ta'ee ganaa waan biyya lafaa kanaa baay'ee sirratee dhumu waan sirreessuun qaban jedhina. Sirratee dhumu eenyuma duraallee. Ganaa waan baay'ee sirreessina nu garuu hin dhumu. Bakka hammuma sirratteetti jiraachuu akkana haadhatanii gidduu ta'anii jiraachuu. Akkas haadha beektumni akkana namaan faa taaksii keessa faa yeroo dhuftu boota baay'ee tacanaannaqe tokko namoota fufurdaa ta'e taaksiin sun gombariinsa dirqama nama 3 fe'uu qaba yoo ta'e namuma fufurdaadhaan siqii bakka 3 ta'uu qaba jedha raddaatiin dirqama dhiibbatee teessa. Bakka maal goota iddoo sana gahuudhaaf jechuudha. Kana biyya lafaa kanas akkanuma dhiibbatanii yoo keessa taa'an malee gadi qabanii yoo keessa taa'an malee tasa hin guutu. Sanummoo yeroo kanatti yeroo namni san argatte namni sun nagaa qaba, uumaan barree maal qaqayyaruu hin barree, maallaqaas hin barree. Yeroo kanatti nama kana yoo argatte namni kun illee amma hojjechuullee haamilee sirriitti qaba. Waan kamillee hojjeta maaliif maallaqatti dhufuudhaaf jechuudha. Achi teessee garuu birrii difinii innati maallaqatti ergitu mana ijaarrachuu qaba. Zinnixxennee jiraachuu pirootokoolii isaa eegee nu ijaartee anummoo hojjedhe nannu fannatee jettu abadan siin ijaaru abadan beqa. Tee birrii sarkeeru waan fedhen godhu hin qayyaru maaltu itti dhufnaan gana maal godhe birrii keetiin kanatti hin galiinaan jedhaan dhugumadha. Gawaa qaasiniin jedha. Kanaafuu umurii kee keessatti nama sana faana walumatti dhuftee waliin jiraattee waan akkanaa sanitti fidiin malee osoma addaan baate mucaallee deessee osoo wal dhabdee wayii uumameellee mucaa qabde gara boodaallee osoo biyya Arabaa fa'aa deemte amma fakkeenya namoonni umuriin isaanii deddeemee ijoollee qabaatan ijoollee 3 dahanii 2 dahanii 1 dahanii warri biyya Arabaa fa'aa deeman jiru isaantu irra gaariidha dhugaa waaqa. Isaanii baay'ee gaariidha. Sababni isaa maaliif seetan mucaa isaanii guddifatu. Ijoollee isaanii barsiifatu. Bakka akkana yoo wanti jala darbu hin jiru. Ijoollee qabu. Laayifillee amma tokko dabarsaniiru. Ijoolleen isaanii guddataafii barachaa fi jiru gara fuulduraatti ijoollee isaanii irratti hin boqatu. Isaan akkasii wayii warra otoo humaan argin hundahin gaa'ilan argin maalin jedhin umuriin isaanii achi jalaa deemee waan baay'ee haca barbaraman manna akkas wayii. Ta'ullee baatu tokko dahanii. Silaa waan isii kennimti gaa'ila abbaa manaa sii kennimti. Mucaallee tokko deessee yoo ta'uu baate maal sitti baay'ee ulfaate oovarii sitti ta'ellee mucaa kee warratti kennattee naa guddisattee deemu mucaan kee guddata. Kuni bu'aa keeti jechuudha. Bu'aadha. Mucaa tokkollee qabaachuun. Garuu akkanumaan dafanaadhaan umurii ofii qat godhanii fixuun humna ofii fixuun maallaqa ofii fixuun ani hin deeggaru dhugaa waaqa. Kanaafuu dhaamsi kiyya walumaa galatti jechuudha warra kamiin ilaallata biyya Arabaatii dhuftanii 2 deebitanii 3 deebitanii gaafa biyya dhuftan akka carraatee waan nama tokko sinii qopheessee yeroo sin eegu hin shawwadamina nama sana irratti akka boqattuuf akka aara galfattuuf waaqatu si yaade waan kan rabbitu si qopheessee jechuudha dadhabbii kee ilaalee bakka asitti boqachuu qabda jireenya kee jiraachuu qabda waan inni si kenneen jiraachuu qabda kan jiraachisu anadha waaqayyo kanaafuu waan akkanaa shawwadamina erga qubeellaa godhatanii maatiin sinii beekee firri sinii beekee hunduu sinii beekeeti ammam kaatee ammammoo ka'ee deemee dhufeeni baajaajii sii bituu qabu kan mana zinnixxeedha ijaarranneetti galla malee akkanaan immoo hin jiraannu hin jedhiina akkuma sanaa jireenyatti galaa dhugaa waaqa baqa nama sirriidha namni sun
Waandumaa si godhee seeraan waandumaa godhee kan keessa waan qabduun jechuudha. Waan qabdu waan tokko atis hojjechaa inni qansiraallee hojjetu bakka jireenya keessa darban waan ta'e. Ati immoo yoo maallaqa fiddee dhuftee daddaftee suuqii wayiillee banattee keessa taa'u hojii hojjetta. Mana rifeensaa wayii banattee taaksiima tokko bichaa bittee jalqabaa fi mana kireeffattee jalqabu. Inni immoo waanuma ta'e haa hojjetu ala. Yoo hojjetaa mootummaa ta'es weel, yoo hojii dhuunfaa qabaates weel, yoo hojiin qabu ta'e waanuma tokko hojjete. Magaala irratti jechuudha. Kun kan ta'u qabu magaala irratti yeroo tokko isinitti hime. Magaala irratti dhiirri waa baay'ee hojjetee jiraachuu danda'a. Qansiraallee sirriitti hojjeta magaala irratti. Dubartoonni illee akkanuma carraan isaanii magaala irratti waan baay'ee hojjechuu danda'u. Taaksii tokkitti bitatanii mana kutaa tokko kireeffatanii keessatti hojii yoo jalqaban hin danda'u. Sumaan bal'atu jechuudha. Kanaafuu kana sinii dhaama jechuudha hordoftoota kiyya dhugaa bara baraan birrichuma lakkaa'utuu lakkaanii du'uun faayidaa qaba. Na kana fakkaata.